Assalamu alaikum ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota ajaa'iba barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Video channel keenya irra jiru kara 3-4 bahuu danda'a. Tokkoffaa maqaa channel keenya search gochuudhaan, inni lammaffaan maqaa video irratti barreeffame yookaan title video sana search gochuudhaan video sana maqaan nuti irratti barreeffannu yookaan immoo dhimmi nuti mata duree irratti barreeffannu bareechee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu keyword waliin ilaalla. Hashtag akkasuma taagi video irratti barreeffamu akkamitti akka barreessuu qabnu. Namoonni tokko videoon qulqullina hin qabu jettu screenii uma kana irratti tuquudhaan qulqullina video dabaluuf settingii mallattoo settingii kana irratti tuqattu. Yeroo tuqattan quality jedhee jalqaba kanarra jira. Quality kanarra tuqxu. Quality sun 444 300 400 jechuun mala irra tuqxu. Yeroo irra tuqxanii high picture quality kajedhu kalammaffaa filadha. Sanarra yoo keessan qulqullina ajaa'ibaatiin video daawwachuu dandeessu. Wanna sirratti mul'ifamu guutuun sirriitti isinitti mul'atee jechuudha. Akkasuma description jala linkii ni argattu isiniin jedha. Egaan video yeroo maxxansinu taagiin nuti fayyadamnu baay'ee barbaachisaadha. Videoon sun akka bakka adda addaa qaqqabuuf akkasuma akka YouTube'n recommend godhuuf taagii kana namoonni waan dhimma biraa keessatti fayyadamu akkasii miti. Taagii kan nuti fayyadamuu qabnu dhimma viidiyoochaa ta'uu qaba. Akkasuma playlistiin nuti hidhannus gahee guddaa qaba YouTube keenya guddisuu irratti jechuudha. Fakkeenyaaf hoomii dhumarraa hoomii channel keenya irra seenne manage video kajedhu yeroo tuqannu manage video kajettu kana tuqanna home channel keenya irraa jechuudha. Manage video yeroo tuqne haala kanaan nu baasa. Tuqaa sadan video fuula dura jiru irra tuqanna. Tuqaa sadan video fuula dura jiru. Sanaan booda edit kajedhu jira. Erga maxxansinee booda sirreessuuf jechuudha. Edit kana tuqne wanni nuti sirreessuu qabnu taagi amma hedduu itti barreesseen jira. Waan dhimma viidiyoochaa wal fakkaatuun itti barreesse. Viidiyoochi waa'ee thumbnailitiif channel verify gochuuti. Irraa haqeeme jalqaba yeroo duwwaa inni ta'u yookiin yeroo irra seennu taagi akkamiin itti goona. Add tags kajettu jala kana dhumarra jirti. Add tags bakka jettu kanarra irra tuqna. Sanaan booda fakkeenyaaf maqaa channel kiyyaa habarreessu jalqaba irratti. Dhimma viidiyoodhaan wal fakkaatu ta'uu qaba. Wanni nuti barreessinu garuu jalqaba yoo maqaa channel keenya barreessine rakkina hin qabu. Abdul App jedhee habarreessu. Sanaan booda garuu qoodduudha kan hin tuqu. Qoodduu koomaa jechuudha. Qoodduu kanan tuqa. Yeroon tuqee qobaatti na baasa. Ammallee dhimma viidiyoodhaan wal fakkaatu dhimma achi keessatti dubbadhe irratti babarreessa. Barnoota YouTube haa jedhu qoodduun tuqa ammas. Barnoota YouTube jedhee qoodduu jecha tokkoonis barnoota YouTube qobaattis gochuu ni dandeenya. Garuu waan ergaa kennu wayitiin gaggabaabsinee jechoota viidiyoo sana keessatti dubbanneerra tokko irratti kakkatabannaa jechuudha. Heddummeessinee barreessuu dandeenya. Qubee hedduu akka nu barreessinuuf nuuf eeyyama waan ta'eef YouTube thumbnail jedhee qoodduu tuqe. Verify qoodduu waan verify dhimma verify waan in viidiyoo sana keessatti dubbadheef jechuudha. YouTube qoodduun godha ammas. Qobaatti naaf baasaa jechuudha. Maaliif na fayyada? Akka viidiyoon kiyya yeroo search godhamu maqaa kana yoo namni wal makee search godhee viidiyoon kiyya achi keessa ni dhufaa jechuudha. Add thumbnail channel waan jedhu ergan babarreessaa jechuudha. Waan mata dureedhaan wal fakkaatu asirratti barreessuu danda'a. Taagiin bareechee guddina channel keenyaatiif faayidaa guddaa qaba. Akkasumas seera YouTube guuttachuu keessaa isa tokko jechuudha. Irratti babarreessina dhimma viidiyoo achi keessatti dubbanne jechoota achi keessatti fayyadamne osoo ta'ee bareeda. Afaan Oromoo ta'uu Ingiliffaa ta'uu rakkina takka hin qabu. Erga akkanatti babarreeffannee save godhanna. Karaan tokkoffaan isa kana. Akkasuma channeliin keenya dhimma isaa guuttachuun baay'ee barbaachisaa kaataagorii jechuudha. YouTube studio irra seenne content kajettu kadhumarra jirtu haa tuqu. Content jetti contentiin sun video hunda gadi nuuf baasuuf content kajettu kana jala jirti san tuqanna. Yeroo san tuqne video jira shorts kajedhu jira video daqiiqaa takka gadi live video nuti live seenne video tadeebinu video barbaanne takkarra haa tuqnu. Video barbaanne takkarra tuqne asitti waan bareechee isin fayyadu isinitti agarsiisaa jira. Mallattoo qalamaa kanarra tuqanna.
mallattoo qalamaa kanarra tuqannee jechuudha dhuma irra yeroo gadi buunu more option jedhee jala sana jira more option tags category jedhee jechuudha achira tuqanna tag itti barreesseen jira yoo duwwaa ta'e irra tuqneetuma itti barreessina kanallee yoo irraa qabaannes itti da'uu dandeenya add tags dhumarra tuqna achuma fuula dura tuqna rakkina takka hin qabu yoo duraan barreeffannee jiraaddes jechuudha add tags irra tuqeen ammas dhimma viidiyochaa wal fakkaatu viidiyochi waa'ee AdSense ti waa'ee ad site ti waa'ee your site on YouTube ti kanaafu waan AdSense yoo ta'eef dhimma AdSense wal qabatuun itti barreessaa jechuudha YouTube AdSense waan akkasii jechuudha how to fix AdSense waan jedhuun itti katabadhaa jechuudha fedhu afaan oromootiin fedhu ingiliffaan qoodduun tuqa ergan barreessee ka'e jechoota lama caala osoo barreessuu dhiifne baay'ee bareedaadha maaliif dhedheeressuun bareedaa miti hedduu barreessuudhaaf akka inni mijatu ka ittaanu kaataagorii viidiyoo filadhaa kaataagorii ka jedhu kanarra tuquudhaan educationidha kiyya waa'ee barnootaati kaataagorii kanarra tuqeen dhimma viidiyoo kiyya itti filadhaa jechuudha viidiyoo adda addaa keessatti dubbadheen jira waan kana dhimma viidiyoo filachuun baay'ee barbaachisaa current vehicle comedy education entertainment film and animation comedy yoo ta'e waan nama kolfisiisu yoo ta'e comedy filachuu yoo waa barnoota ta'e education filachuu yoo waa entertain nama godhu ta'e entertainment filachuu yoo dhimma game ta'e game filachuu film fi animation adda addaa yoo ta'e film and animation filachuu music yoo ta'e music filachuu news yoo oduu ta'e oduu filachuu people and blogs waan akka drama adda addaa yoo ta'e san filachuu waan akkasiitiin kaataagorii viidiyoochi maal akka ta'e ispoortii yoo ta'e ispoortii saayinsii fi teeknooloojii yoo ta'e saayinsii fi teeknooloojii waan jedhu filachuu fi qabna jechuudha erga viidiyoo maxxansinee kaane yookaan yoo gara kiroomiitiin maxxansine garuu achuma irratti filannee irra dabarfanna. Kana Chrome irratti barsiiseen jira. Laayisansiin kun standard YouTube laayisansii irra taa'uu qaba. Maallaqa irraa hojjechuu akka barbaadan. Akkasuma an abbaa viidiyoo chaatii jettanii maxxansuu qabdu jechuudha copyright irraa of eeguuf. Kalammataa garuu abbaan barbaade viidiyoocha fuudhee maxxansuu danda'a isin jalaa jechuudha. Description titlein dhimma viidiyooti. Description irratti immoo linkii adda addaa kaawwachuu qabdu jechuudha. Description ka jedhu irratti linkii viidiyoo duraanii mata duree isaa barreessaa linkii koopii gootanii achi jala kaa'u hashtaagiidhaan dhimma viidiyoocha irratti katabu kana guuttachuu qabdu YouTubein keessan viidiyoon keessan bakka hunda akka dhaqqabuudhaaf akkasuma akka guddataa deemuudhaaf akkasuma akka YouTubein isin baruudha erga kana gootanii duubatti deebitanii save ka jedhu kana tuqxu jechuudha haala kanaan wanni kana isinii fideef viidiyoo duraanii haala kanaan irra deebitanii akkasin sirreessitaniif YouTuberiin tokko dhimma YouTube bareechee beekuu qaba hashtaagiin maal fayyada description maalinni waa hundasa haga YouTuberii taatanitti sirriitti beekuu qabdu jechuudha waa YouTube barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba like share akkasuma commentii waan isinii galuu dhabe gochuu dandeessu haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura